أنا كريستانا وقع فرتما كيسة توري إجولة كيسة توري وان كيسانا باس نرى نقو بربادني مسلمين واق الرت واق دبلون شبوي سلما كتاين هو بتشسن فجر الإسلام فجر الإسلام فجر الإسلام ميديا هواس مسلمة والخسام التي غنى ورد الوتاني مركي دراريا أمور تيساه كلي والخليس فجافتني يا رحماني يا رحمن الربودي سأدر كاساني أنا كريستانا وقع فرتما كيسة توري إجولة كيسة توري وان كيسانا باس نرى نقو بربادني مسلمين نقاها نرى نقيتني جدا نقيتني را بربادو أمنتانا ما تقومتي أمنتانا ما مقابل ليسو متي وما إسلام تعيف هواس مسلمات ما جدا من نقين نورة القياسة الله أكبر ميركا ما سوي إن نقيتني ويو سيداغو فكونو من نغوبي وان التمتو ستو بيك السلام عليكم أمة روبي اسم كيس أنا من النبي كوس جراتو دندا أني نانو إن شاء الله كنا ترى ومن إن شاء الله يواس جراتن باقي النبي كودندو مانا مكان كيا ويوباتو جدما مكان كيا ويوباتو جدما وقافر تماف مانا منتابين غوفا مولو انجل بيتا كريستيان كجدن سن كيسا توري جار سمن امنتا سنيتس akkasumatti akka turreetti yoo peenxoo addaanyi ka amma jedhanii duratti dubbatan sun Dr. Qamar Hussein waggoota 25 na hordofaa turan maaliif dhaloonni kennallee naannoo tokko waan ta'eef amantaa kana keessa jiraachuun kiyyaaf minaalbaata namni hagana jaaladhu kuni amantaa ka akkanaa keessatti kufeen hafuun qabu jedhanii na hordofaa turan dura quraanaan na hordofaa turan dhaga'uu fi dide waggaa 25 dhaga'uu fi dide isa dhuma matsaaf qidusii jennee nu qabannee deemnu saniin natti dhufan wanni isaan natti dhufan baay'ee laakka'ee takka lama sadii afur jedhee yeroo isin jalaa fixa waan ta'eef gabaabsee waan lama isin himuu barbaada wanni lamaana amma isinitti himuu barbaadu baay'eedha ka isaan natti dhufanii matsaaf qidusiin itti waaqeffannu san keessatti kanee bastaqar leelaa amlaaka taamilki namalee waaqa biraa hin waaqeffatin inee qannaatanya amlaakni hin jedha asirtuu tizaaz jedha san keessatti kana jedha kanarratti ammoo waaqa irratti waaqa dabaluun cubbuu isa dhumaa akka ta'e na hubachiisan cubbuu isa dhumaa ta'uu isaa na hubachiisan ammallee matsaaf qidus nu amma qabannee itti waaqeffannu kanarratti waan tokko natti himan waa ulfaataa qofa isinitti hima waan lamaa wanni tokko Yesuus waaqa innet waan inni waaqeffannu waaqa abbaa waaqa ilma waaqa hafuura qulqulluu innee waaqa walqixaa waaqa sadii waaqeffannu waaqa abbaa waaqa ilma waaqa hafuura qulqulluu ka barbaadde keessaa yoo kadhatte hin argatte jechuun martuu waaqa isa waaqeffataa turreera anis isuma waaqeffataa tureera waan sadii hin jiru waan tokko jedhanii ragaa naa ba'aa turanii waaqa irratti ammoo waaqa dabaluun cubbuu isa dhumaa ta'uu isaa na hubachiisaa turanii ajaja waan oraatii irra kaa'isan namalee waaqa biraa hin waaqeffatin ana ammoo waaqa hinaafa ka jedhu san natti himan tokko kana kanatti tokkoffaa sadarkaa duraatii kana natti himanii lammaffaa ammoo waa wayii natti himan waa onnee namaa nama cabsaa wayii maal jedhanii nugusa wayiitu jira nugus Nabukadnezar ka jedhamu wayiitu jira gabaabsee isin himuu barbaada taarikiin guddaa warqi misrii hojjate samaayi ka ga'u የጥጃ ወርቅ ምስል ሰራ ጀራመ መጽሐፍ ነው ዋቅፈታ ተረሱን መጽሐፈ ከነ ወርቅ ምስሊ ከነ ውጀቲ የጥጃ የወርቅ ምስል ሰርቶ የሰውጀቴ ማጀደ namni kana waaqa jedhee itti saganne yoo jiraate ibidda ittoonii keessa gubattan jedhee awaajii baase isa dhuma ummanni daangaa haga daangaa bahee wanna inni dhaabe kana warqii inni dhaabe kana sagadu bahee hundu sagade
هندو سجده في نمني سدين سجن لديده لأن الله نمن سجدون جي السلاق ومن يصير أن سجدين جري نمني سدي سدراك مساكن عبدنا جوجر أمام أصحاب دوسي كيسات نمني سدي هون هندي تجدني هندي كان اللي كيسنا كي من كان السيدين جاكسا إنسان هندي داني داف كايو أمبني سجدوا جركم نابتيار جركنا نقصت في داني جركم واق أتقاب دكنا في سجني جراني نقص نبينا في دا جرك دين بس أعطينا كيس جرا يونا في دا جدو اتفداني وين قبابسا ما بدي دنجنان واق أمالي واق تك الله لأن الله بسكر أن سجدين جراني إبدا رابني إبدا توني كيس جرا دربني مسافة كنا كيس جرا فكي مسافة ندو واقف فتاة ورسن كيس جرا إبدا دربني جري إبدا كيس تنقوبن هنا نقص نسون وركي سنجتشبسه واقع توكتشساني سجدي أساس واقع توكتشساني سجدي كون كيجيبا وامراتي واقع فتشون واقع رواقع برا إداون كيجيبا تاو الجنوب تشيسنين بودا أنكيا تجبارو في وانا إنسان تمن كنا سمون كيان فرته أنكيا فرته بالبلة إنسان دبسه شايدا ديبه أما أمة مسلمات إدامه أكن أنجرا يجوا. Pastor Wayo